Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya bitoota 85 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mara jireenyaa qabna. Tibbanaan keenya har'aa waa'ee gara Itoophiyaatti galuu fi bahuu obbo Leencoo Lataa fi paartii isaanii irratti xiyyeeffata. Malli jireenyaa immoo amala hoogganaa keessaa fedhii kiyya bira darbee ilaaluu danda'a. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma oduu har'aaf gara dhaabasaa Waaq jiraattiin isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sinitti himaa an oduu kan sinitti himu dhaabasaa Waaq jiraati. Namooti bara 1970moota keessa qabsoo Oromootti duulaa turan yeroo ammaa kanas biyya alaa keessaa deebi'anii lafa Oromoo saamaa fi saamsisaa akka jiran qorannoon tokko saaxile. Qorataan ammaaf maqaa isaa ibsuu hin feene Finfinneerraa akka nuuf gabaasetti yeroo ammaa kana namooti biyyatti deebi'anii lafa Oromoo saamaa jiran ergamtoota nafxanyaa bara durii qabsoo Oromoo balleessaa turan kan yeroo dargiin kufetti biyya keessaa baqatan. Hedduun isaanii yeroo ammaa maqaa jijjiirratanii deeggartuu OPDO fi wayyaanee ta'uun lafa Oromoo saamaa akka jiran qorannoon kun saaxileera. Qorannoon maqaa fi eenyummaa namoota kanaa ifa godhe kun akka addeessetti namooti kunneen bara 1960moota keessaaf 70moota keessa qabsoo Oromoo karaa adda addaa finiinaa ture balleessuu irratti shoora guddaa kanneen taphatan. Yeroo ammaa biyyoota garaa keessa gugachuudhaan biyya keessatti immoo wayyaanee fakkaatanii lafa Oromoo bitaa fi bichisiisaa akka jiran qorannoon kun addeesseera. Gabaasa kana gara fuulduraatti bal'inaan isiniif dhiyeessina. Yakkamtoonni uummata Oromoof qabeenya isaarraan balaa geessisaa jiran bor seeraaf seenaan gaafatama jalaa akka hin baane addi bilisummaa Oromoo beeksise. Abaawwan ijoo dubbii mata dureensaa sirni ibidda qabsiisuu malee dhaamsuu hin beekne ibiddaan dhabama jedhu keessatti akka ibsetti Itoophiyaa keessatti hannii fi saamichi hayyamamaa fi deeggaramaa ta'aa dhufu addeesse. Bosona gubaturraa ibidda dhaamsuuf yaalii godhameen lammiiwwan Oromoo miidhaman danuu akka ta'e kan ibse ijoon dubbii kun kanaan duras barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee ibidda bosona Baaleetti qabate ni dhaamsina waan jedhaniif barnootarraa akka ari'ataman yaadachiiseera. Torban darbe keessas tarkaanfiin fakkaataan barattootaaf lammiilee Oromoo Shawaa dhiyaa magaalaan Cinnii fi naannoo ishiitti argaman irratti kan fudhatame ta'uu yaadachiiseera. Uummanni naannoon Cinnii bosona isaanii gubatu arganii dhaamsuuf yaaluurraa hidhaaf akka saaxilaman addeesseera. Diinni tarkaanfii fudhataa jiruun kan uummata Oromoo callisiisutti fakkaachuu danda'a kan jedhe ijoon dubbii kun haa ta'u malee yakki lammiilee Oromoof qabeenya Oromoo irratti raawwatamu uummanni Oromoo caalatti mirga isaatiif akka falmatuuf isa kakaasa jedheera. Uummata Oromoo akeekni Oromoo bakka ga'utti mirga isaaf falmataa qabsoo isaa finiinsuu akka qabu ijoo dubbiin kun dhaameera. Galmi aadaa Oromiyaa Finfinneetti ijaarame har'a eebbifame. Galmi aadaa Oromiyaa magaalaa Finfinneetti baasii birrii miliyoona 200 ijaarame jedhamee himamu kun olola sirnaa fi ayyaana OPDOf oolaa jirallee jedhameera. Galmi aadaa Oromiyaa kun lafa kaaree meetira 40,000 irratti ijaarame. Lafti sun immoo bulchiinsa naannoo Finfinneerraa Oromiyaan kadhatee kan fudhateedha. Akka odeessinu ga'etti galmi aadaa kun hambaawwan seenaaf aadaa uummata Oromoo walitti qabuu fi iddoo qorannoo ta'uuf shoora guddaa baasa jedhamee eegama. Galmi kun kutaawwan adda addaa kan qabu yoo ta'u mana kitaabaa sadarkaasaa eegee fi aadaaf seenaa saba Oromoo qorachuuf gargaaruuf keessaa qaba jedhameera. Itoophiyaa, Sudaaniif Ijipti waliigaluu isaanii ibsan. Biyyoonni sadeen dhimma hidhaa laga Abbayyaa fi fayyadama isaarratti waliigalteerra akka ga'an addeessaniiru. Haaluma kanaan kan wal qabates ministeerri muummee Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalanyii fi pirezidaantiin Ijipt Abdul Fattah El-Sisi waliin mari'achuun gabaafameera. Mariin dureewwan biyyoota lamaanii kun hariiroo biyyoota lamaanii caalatti cimsuu irratti xiyyeeffataa jedhameera. Marii kana booda yaada kan kennan ministeerri muummee Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany biyyoonni sadan waliigaltee walii mallatteessanii walitti siqanii wal tumsuuf hojjechuuf fedhii kan qaban ta'uu hubachiisaa jedhan. President Abdul Fattah El-Sisi gama isaaniitiinis Itoophiyaa fi Ijipt walitti dhiyaatanii hojjechuuf fedhii agarsiisuu isaanii ibsanii kana malees Sudaan waliinis hojiin hojjetamu akka jiruu fi biyyoonni sadan waliin akka hojjetan hubachiisan. Xiyyaarri qabeenyummaan isaa Jarman Wings Airbus France Albeesitti kufee caccabe.
Xiyyaarri caccabe kun daandii xiyyaara Jarman Lufthansa jalatti jeettota Jarman Wings gatii xiqqaan tajaajila kennan keessaa tokko ture. Xiyyaarri kun imaltoota 144 fi hojjettoota balalii 6 fe'ee gara Spain Barcelonaatti qajeelaa akka ture ibsame. Balaan kun maalirraa akka madde haga yoonaatti waan ibsameen jiru. Imaltoonni achi keessa turan hundimmoo dhumuutu gabaafame. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma. Qophii hafe waliin nagaan nuu tura. Qophii tibbanaa. Bara 2012 keessa dhalate qabsoo Oromoo isa laafee jiru deebisnee gadi dhaabnee qabsoo cunqursaa irratti godhamummoo finiinsinee Oromoo bilisummaa gonfachiifna kaayyoo jedhu qabatee waltajjii marii jedhamu obbo Leencoo Lataa fi jaallan isaaniitiin. Marii waggaa tokkoon booda bitootessa 27 bara 2013 Ameerikaa Minisootaatti waltajjiin marii umrii isaa fixatee dhaabni adda dimokiraatawaa Oromoo ADO jedhamu dhalate.
Adoonis kaayyoonsaa qabsoo bilisummaa Oromoo isa biyyarraa baqatee fi laafee jiru ganna 2 keessatti biyyatti deebisnaa kan jedhu lafa kaawwatee ka'e gaafas. Pireezidantii addichaa obbo Leencoo Lataa fi qondaalonni gariin yeroo adda addaatti mootummaa wajjin mariin eegallee jechaa turan yeroo duraa. Boodarra immoo mootummaa wajjin marii eegalleerraa deebii isarraa eegaa jirraa jedhani. Baatii muraasaan duras obbo Leencoo Lataa raadiyoo sagalee Ameerikaatti mootummaa Itoophiyaa irratti deebii hangammaatti hin arganne ta'us garuu biyya gallee karaa nagaan qabsaa'uudhaaf murteeffanneerraa jedhanii ture. Hayyamamee fi haa ta'u dhuguma akkuma jedhaan hayyama dhabanii gallee uummata wajjin waan taanu taana jedhanii hayyama malee ofuma isaanii ka'anii galuun isaanii adda bahuu baatus bitootessa 19 bara 2015 jilli obbo Leencoo Lataatiin durfamu tokko mirga Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf jecha nagaan gara biyyaatti galuu himani dubbii himaa dhaaba sanaa kataan obbo Leencoo Baati OMN'tti. Jilli adda dimokiraataa Oromootiin hoogganamu jaalli Leencoo Lataa uummata keenya mirga isaa gonfachiisuudhaaf bakkaan ga'uudhaaf qabsoo kana dhalootatti aanutti dabarsuudhaaf ammaan kanatti jaalli Leencoo Lataa biyya itti dhalate biyya keenyatti nagaan gahee jira jechuudha. Jaarmaan keenya galee, mataan keenya galee, mataan guddaan galee, sila kanaan dura ergine ture, ji'aan booda dura addi dimokiraataa Oromoo jaalli Leencoo Lataatiin hoogganamu nagaan biyya gahee jira. Biyya galaniin obbo Leencoo Lataa warreen qabsoo Oromoo ija hamaatiin ilaalan akka malee aarsee ture. Oromoof jedhanii haa ta'u jibba isaanirraa qabaniif ifatti dubbachuu baatanis. Oromoota ala jiranillee taanaan bakka lamatti qoodee ture biyya galuun obbo Leencoo fa'a. Warri isaan deeggaran obbo Leencoon Oromoof jijjiirama fiduudhaaf deemanii jedhu. Warri dura dhaabbatan immoo harka kennuudhaaf deemanii malee si'achi maal fiduu kaayyoo Oromoos jijjiiraniiru warri jedhan danuudha. Galaniin dhagahamee warri wal morman otoo wal mormanii hin quufin guyyaa tokkoon booda sa'aa 24 keessatti Finfinnee gadhiisaa bahaa ittiin jedhani obbo Geetaachoo Asaffaa ajajaan humna tikaa mootummaa Itoophiyaa. Obbo Leencoon faas Oslootti deebi'uun dhagahame gaafa bitootessa 22 bara 2015. Kana irratti yaada isaanii akka kennaniif deddeebisnee Dr. Diimaa Nagoo fi Dr. Bayyan Asoobaatti bilbilaan kan yaallee nuuf hin milkoofne. Haa ta'uutii garuu dhaabni kun marsarii isaa irratti ibsa baaseen jilli addoo Finfinnee ga'ee ture sababa mootummaan Itoophiyaa dideen qabsoon karaa nagaaf deemame ammaaf milkaa'uu dhiisuu beeksise hawaasni addunyaa akka isaaniif beeku gaafateera. Galaniiruu fi bahaniiruun kun hiigaa maal qaba? Maalirraa maddammoo? Otoo heeyyama mootummaa irraa argataniiru ta'e galuun adda dimokiraataa Oromoo kun yoo cime bu'aa maal fida laata ture? Yoo hammaate immoo otoo galanii miidhaa inni qabsoo Oromoo irratti fiduu jira laata? Kan jedhu irratti hayyuu falaasamaa xiinxalaaf itti affeerre irra dhaggeeffattoota keenya Dr. Alamaayyoo Birruutiin. Dr. Alamaayyoo anaa dhufu osoo hayyama argataniiru ta'e obbo Leencoon fa'aa Oromoof kan buusuu danda'an maal ta'a? Yookaan immoo hayyama argatanii otoo biyya galaniiru ta'e galuun isaanii kun qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti balaa fidu jira laata? Gaaffii ulfaataa kun egaa maaliif yoo ta'e irratti hundaa'e egaa hoo biyyattitu galaniiru ta'e yoo jennu haala maaliin galaniiru yoo ta'e isa jedhu sana duukaa ta'edha deebisuudhaaf nama qanaa ture jechuun koo amma filannoo keessa qooda fudhachuudhaa fi galuu dandeessu jedhamamu akka haaraatti humna haaraa ijaarree biyyittii akka haaraatti ijaarra jedhamee galummoo haala maaliidhaan kondiishinii maaliidhaanii galaniiroo ta'e maal gochuu danda'u ture isa jedhu san akka deebisuu danda'aman achi fakkaata. Akka amma mootummaa jiru kanatti yoo ta'e filannoo keessatti qooda fudhachuudhaaf ta'uu danda'a jedhanii an fudhadha. Garuu akka dubbataan ODF dubbatetti immoo filannoo miti waan faayidaa guddaa qabu filannootu hin tahiini biyyittiintu akka isheenitti uumamtee jirtu irratti nuti Oromoo bakka buunee achirratti walii galtee haaraa gochuudhaafidha kan nuti feenu. Filannoon isa guddaa miti. Filannoo sana ga'uudhaafuu dura jireenya biyya sanaa mirkaneessuu namatti jira. Sooverniti biyya sanaa walabummaa biyya sanaa fudhachuu taphatti jira. Kun immoo walii galtee irratti hundaa'a jedhee dubbate. Inni kun baay'ee gaaffii hundee qabudha. Lammata chaansiin hanbiraa
akka argamu hangodhee dubbate natti fakkaata. Edda mootummaan kun ijaaramee hidda godhatee humna hirree godhatee edda bushii jalqabee hayyamuu orkuu edda godhee boodatti waan ulfaataa akkasiidhaaf iyyuu galuu dandeenya jedhee dubbate na ajaa'ibsiiseera. Haala kanaan ataanaa dhugaa. Haala kanaan yoo ta'e egaa biyyattii mayyuu hundee ishee waan jijjiiruu waan ta'eef qoonni ODF silaa guddaa ta'uu danda'a jecha. Filannoo aafidha hoo ta'e immoo inni kunis mootummaa wayyaaneedhaaf akka of ajjeesu akka soosaayiitiitti fudhadhaa hin ayyaamamaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf karaa bu'aansaa guddaa ta'uu danda'a. Karaa biraa immoo booru rukkutamuu waan harkaa waan hin qabne booru rukkutamee immoo deebee daaraa ta'uu waan danda'u waan ta'eef isa hundee qabeessa qabsoo adeemsisuu danda'u kan akka adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuu danda'a jedheen fudhadha. Dhibba akkasii qabaachuu danda'a. Kanaaf waan akkasii kun utuu akkas ta'ee jedhanii yoo dubbatan waan ta'eef akka bal'aatti dubbachuu danda'ama. Akkasinatti fakkaata. Waltajjii marii jedhu akkan eegaluuf kan lafaan akka kaase hoogganoota adda bilisummaa Oromoo dhaaba umurii ijoollummaa koo itti fixadhe keessa na ari'uu isaaniitii jedhanii turanii obbo Leencoo Lataa raadiyoo Simbirtuutti bara 2012. Ani heeraaf seera adda bilisummaa Oromootiin buluu nan barbaadan ture hanga gaafa dhuguutti isaantu dhaaba keessaa na geggeesse. Qabsoo dhiisii taa'ii nu wajjin jiraattee qabsoo gochuu hin dandeessu. Nurraayis baatee qabsoo gochuu hin dandeessu. Kana yoo ta'e jiraatti na ajjeesu jechuudha. Ani immoo akka Leencoo Lataa kana taasisu Oromoodhaan qabsaa'udha. Kana dirqee hojii tarkaanfii akkasiirraa qooda fudhachuu kana dirqee qabsoo dhiisii murtii jedhu na kaaseera. Warra dhaaba keessaa na geggeesse dhaaba dhiiga ijoollummaa kiyyaa keessatti fixe keessaa na geggeesse isaantu dirqii godhe. Dr. Alamaayyoo mee as deebina ammoo. Mootummaan galaa jedheera yoo ta'e galaa jedhee immoo bahaa jechuun kun maalirraa madda yookaan immoo addoon kunis nan gala jechuunsaa maal abdateetu ta'a otoo mootummaarraa hayyaman argatiin durumayyuu yoo hayyama malee achi seeneera ta'e Finfinnee. Kana beekuu baay'ee na rakkisanaani garuu immoo waan dubbatamaa ture waan godhamaa ture irraa kaane dubbanne Leencoo Lataa mataasaatti utuu hin galiin dura gaafannee dubbii waliin dubbannaan jedhamee waadannuu galameera. Dubbiin kun garuu oolee bule lafa taa'ee. Kanaaf akka tattamaan nuuf ta'u gaafannee hin dhufna nuti dhufnee dubbii isaa kaasna jennaan hin dhufiinaa nuun hin jenne. Koottaa nuun hin jenne garuu immoo hin dhufiinaa nuun hin jenne. Kanaaf itti adeemne deemne jedhee dubbateera. Dubbataanii ODFs sana booda Leencootiinis kana dubbateera. Kanaaf koottaa jedhanii waamaniiru jechuudhaaf nama rakkisaa jedheen fudhadha tokko kana. Inni lammataa kanaan dura Leencoo Lataa biyyatti galeera jedhameeti akkasuma lafa jala oduun baay'atee odeessameeti Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafatameenaan maal jedhee ani kana waanan beeku hin qabu. Haa ta'u malee nuti abbaa fedhe duukaa dubbachuudhaaf qophii qabna. Keessumaa warri akka hidhatanii jiran kun kan akka Somaalee maaloo jedhee Somaalee jaarmaa tokko himee qawwee isaanii dabarsanii laatanii warra galanii nagaan poolitikaa gaggeessuu barbaadan koottaa galaa jennee marbii isaanitti beeksineerraa jedhe. Haadha warra adda bilisummaa Oromoo keessa turanis qawwee isaanii lafa kaa'anii nagaan hojjennechaan jennaan hin simannaa waan hin gashineef hin qabnu. Leencoon garuu maal nu fidee dhufa jennee hoo gaafanne garuu jaarmaa sana keessaa ba'ee jaarmaan biraa ijaareetti dhufe. Jaarmaa isa hidhatte sana amma hin tuqnetti akka talaalaatti ilaalan. Ergamtuudha. Ergamtuu duukaa immoo waan dubbannuu qabnu jedhee baay'ee arraba kan qabu tuffii guddaa kan qabuutiin dubbate. Kana kanarraa ka'ee hoggunu ba'u mootummaan koottaa jedhee waameeti deebisee isa godhachuudhaaf yookiin gurra guddaa natti ulfaata. Haa ta'u malee wanti kun warra qorannoo keessa hojjetu warra seekuritii keessa hojjetu beekani kana irratti komitii gochuu hin danda'u. Tarii adda dimokiraatawaa Oromoo immoo humnoota biyya alaa fa'aa abdateetuma maaliif duubaan kan odeeffamu biyyoonni kan akka Jarmanii, Noorweey, Neezerlaand, Ameerikaa jedhamanii wanta oduun kakka'aa tureef isaanuma abdatanii galaniitu moo ufumaadhuma hanfee balaan isaa dhufu balaa kana nan fudha jedhanii itti seenan fakkaata yoo tarii humna alaa kana
dhiibbaan jiraate maaliif callisan laata warri alaa kun immoo? Namni kun nama seenaa dheeraa qabu qabsoo keessatti qooda guddaa qabu adda bilisummaa Oromoo keessatti nama adda qabu kaarimaa nama qabu sabboonaa ta'e beekumsa immoo nama baay'ee qabu. Kanarraa kan ka'e namni kun waan hin taaneef kana hin godhu waatu jira malee jedhee akka shakkusaa godha nama yeroo hundaa. Kanaaf namni lapheensaa rarra'eeti ataa'e ilaala malee irratti murannaa godhatee yerootti laphee tokko an itti loolirree hin qabu jedhanii fudhadhaa marraatti. Kanarraa kan ka'e. Garuu deddeebee waan mul'atu irraa waan ta'e ilaalu karaa nama kanaa waan hojjetamu takka hojii ijoolleerree yerootti fakkaatu qaba jedheen fudhadha. Egaa yeroo jarri kun muutummoota addunyaatu booda jira. Kan Ameerikaa, kan Noorwee, kan eessaatu booda jira jedha. Dhimmoonni kun booda jiraachuudhaaf nageenyi biyya sana gaaffii keessa hoo bu'e qofa an jedha kana yaaddessuu danda'u. Yaaddessee isaan immoo jaarsummaadhaan yookiin hiddu galeessaan kan isaan gara Oromootti gara leencoorra goranii isaan jechuu danda'an waa diisteebilaayizii godhu tokko biyya sana jeequmsarra kan buusu tokko madaala humnaa kan diigu tokko hoo jiraate jedheen an fudhata. Bakka kun hin jirretti jarri kun booda dhaabbatanii kana godhaa jedhanii han dubbataniif sababa hin qabanii. Isaaniif fedhii isaaniitti guuttachuudhaaf haalli isaanii mijaa'aa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa har'aa kanumaan xumureerra. Mariin Dr. Alamaayyoo wajjin goone garuu hin xumuramne. Torbee walitti deebina. Waan nu caqastaniif horaa bulaa. An Dassuu Dulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kun sagantaa amala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti. Itti dhiyaadha. Amala hoogganaa. Hoogganni maal akka ta'e yeroo biraatti deebina. Garuu amalli hoogganaa yoo maal ta'e faana deemtan. Amala hoogganaa keessaa fedhii kiyya bira darbee ilaaluu danda'a. Akka reenjii waan qabadhetti cicha. Akka muka odaa waan narra jiru baadhee obsa. Akka nama waa jaalatee waa ugga. Akka ijoollee hamilee qaba. Akka nama beela'ee fedhii qaba. Akka beekaa uf diqqeessa. Ijoollee abbaa garbii ijoollee waaqa argine. Ijoollee afaan beektuu koota lolarraan deebine. Tadugaan irraa hin fagaanne tadiina sirraan deessine. Dubbiin na dibdee duuba yoon geerarre maal qaba. Hindi sunumaan guba hagayoom taa'e soba gayoom taa'e soba gayoom taa'e soba gayoom taa'e soba gayoom taa'e soba. Dhugaati hooggana. Yoo wanti ati daladdu nama baay'ee hamalchiisee waan baay'ee barsiisee dalagsiise. Hoogganni yeroo baay'ee waan jibbuun utuu hin taane waan barbaaduuf lola. Hoogganni ka diqqoo dubbatee guddaa dalagu. Qormaanni dhumaa ka hooggana meeqaa akka dhiisee deemu yookiin ammoo hooggana meeqaa akka inni burqisiisu. Yeroo yerootti jiruu hoogganummaa abdii waan qabdu hin fakkaatu. Nama tokkotti ture waggaa 31 hin kasaare. 32 hin mooyatame. 35 haati manaa jalaa duute. 36 hin dhibame. 38 filmaata dorgomee mooyatame. 48 koongireesii dorgomee mooyatame. 46 koongireesii dorgomee mooyatame. 55 senet dorgomee mooyatame. 56 itti aanaa pirezidaantii ta'uuf dorgomee mooyatame. 58 senet dorgomee mooyatame. 60 pirezidaantii USA ta'ee filatame. Namni kun Abrahaam Lincoln jedhama.
Kanaafuu Oromoon yeroo mammaaku ka ari'u yoo biraa hafne kadheetu guruun dhaquu jedhan. Margi marga margu seete margi marga barrin darba barrin darbu seete barrin darba margi kalo margu seete margi kalo barrin darba barrin darbu seete obsi ballo. Hoogganummaan rakkoo jirtu hubachuu irraa burqiti. Hoogganni dalaga malee aangoo miti. Hoogganni namni faan akka deemu hin dirqisiisu nama afeera malee. Nama ka hoogganuu dandeettuun tajaajiluun. Hoogganni jaba ka jedhamu yoo jiraachoo isaatu namni hedduun kan beenne taate. Hoogganni jabaan nama waan qajeelaa dalagu duu hin taane nama waan qajeelaa soqee dalagu. Hoogganummaan deeggaraa hedduu horachoo uduu hin taane hooggana hedduu burqisiisuu danda'u. Yoo akka gaarii haa dalagamuu feete ufumaa dalagi. Namni yoo ati gadi hin jenne si yaabbachoo hin danda'u jedha Maartin Luther King. Gaafa waan jiruu kee miidhutti cadhifte sii dhumate. Afaan Oromoo dhagai Oromoo boonsisa aadaa teenyaan wajji kai jabaadhaa guddisa dhaloota dhaalchisa wayii. Koga Oromoodha sagalee bilisa kan raadiyoo cabsa jaame kaaleessa. Afaan sabbuun natti ta'ee biyyoolessa arrame kantamii itti wal barsiisa. Koga Oromoodha sagalee bilisa kan raadiyoo cabsa jedhame kaaleessa. Afaan sabbuun natti ta'ee biyyoolessa arrame kantamii itti wal barsiisa. Amala hoogganaa haga wayii keessatti tuquu yaalleerra. Addunyaa kanarratti yeroo ammaatitti namni baay'een waan jaalatu sababa hoogganaa dhiisaa jedhan. Warri waan jaalatu dhiisuu hin dandeenye ammoo hooggana jijjiirataa jedhan. Wanti isin jala deemtan maatii ta'uu danda'a, siyaasaa ta'uu danda'a, amantii ta'uu danda'a, barnoota ta'uu danda'a, diinagdee ta'uu danda'a. Hoogganni isiniin deemu amala akkamii qaba? Amalli sun ka isin jaalattanii gammaddanii jala deemaatti ammoo ka waan jaalattan dhiisuu dadhabdaniituma faana deemtan. Hoogganoonni Oromoo qaqqaaliin amala allaaka'e kanniiniif kan biraa kan qaban ka wareegamaniif ka jiran ka waan hedduu waa Oromoo jiraachisan amala gaarii ka nama hawatu ka namni faana deemuu danda'u qabaachuun. Kanaaf ji'a kana ji'a Oromoo jenneerra waan Oromummaa jiraachise keessaa tokko hoogganoonni Oromoo amala gaarii isaan irraa eeggamu mul'isuudhaan Oromummaan akka jiraatu karaa adda addaatiin godhameera jechuudha. Garaagarummaa ilmi namaa qabu guddaan amala isaa irratti qaba. Amalli kan keemishaa ta'uu badaa ta'utu akka walitti dhiyaattuuf akka adda fagaattullee kasi godhu isa. Kanaaf amalli nu qabnu kun kan nama nu dhiyeessu kan namarraa nu fageessu.